Suuraaleen bifa magaalaa Finfinnee durii fi ammaa ibsan sagantaa baazaariif dhiyaataniiru. Sagantaa kana irratti argamu ergaa kan dabarsan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee hojiileen misooma magaalaa Finfinneetti hojjetaman Finfinnee kuuluun cinatti lammiilee jireenya gadadoo du'aa fi jireenya jidduu jiran ifatti baasuun jireenya qananii akka dhandhaman taasiseera jedhan. በሰው ለሰው ሰውን ተጠቃሚ በሚያደርግ hojiileen misoomaa magaalaa Finfinneetti hojjetaman harka namaan kan hojjetaman namummaa giddugaleessa kan taasifatanidha. Imala kana keessatti namoota abdii kutatan kan jireenyi itti hadhaa'e gola du'aatii baasuudhaan jireenya qananii akka jiraatan taasifameera. Hojiin kun hundi obsaan kan guutamedha. Namoonni jireenya gadadoo keessaa bahan kunneen oomishaaf oomishtummaatti bobba'uudhaan namoota birootiif fakkeenya ta'aniiru. Magaalaa keenya magaalaa gamoon itti ijaaramu qofa osoo hin taane bakka oomishaa guddaa taasisuu dandeenyeerra. Deemsa waggaa 5 Finfinnee kuulee biyyattii mataa ol qabe kana keessatti hojiileen misoomaa hojjetaman hawaasa kan hirmaachiste ulee dubbataniiru. የአዲስ አበባ ገጽታ ውብ አበባ የመሆን ጉዳይ ከህዝብ ጋር ነው ከነዋሪው ጋር ነው። Hojiin misoomaa Finfinnee ilillii birraa fakkeessu hojjetame kun tumsa jiraatotaatiin kan milkaa'edha. Akka qorannoon taasifame agarsiisutti magaalaan Finfinnee dhibbeentaan 74 ol jireenya dhala namaatii fi kan hin mijanne turte. Amma garuu gara dhibbeentaa 30tti gadi buusuun dandeenyeerra. Dhibbeentaa hafe kanas magaalaa kan bareechifnu qofa osoo hin taane jireenya jiraattotaas wal faana akka jijjiiramuu fi kan irratti hojjennu ta'a. Finfinneen magaalaa teessoo gamtaa Afrikaa fi dippiloomaatotaa ta'etullee hojiileen misoomaa hojjetamuu dhabuun biyyattii mataa gadi qabachiisuu kaiman kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee piroojeektoonni Finfinneetti waggaa muraasa keessatti hojjetaman fuula addunyaa harkisuun waltajjiiwwan gugurdoon magaalaa tanatti akka gaggeeffamaniif sababa ta'uu dubbatan. አዲስ ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽን የስበት ማዕከል እንድንሆን ኮንቬንሽኖች፣ ኮንፈረንሶች፣ ስብሰባዎች Fakkeenyaaf giddugalli konvenshinii addis yoo ilaalle konferansiiwwanii fi waltajjiiwwan idila addunyaa garaagaraa magaalaa keenyatti akka gaggeeffamuuf bu'uurateera. Kanaan cinatti Finfinneen bu'uuraalee misoomaa sadarkaa ardiirra darbee sadarkaa addunyaatti illee dorgomaa ishee taasisan hojjetamuun maqaa biyya keenyaa ol qabuun yaa'iinsi turistootaa akka dabalu taasiseera. Waggaa muraasa keessatti hojiileen misooma magaalaa Finfinneetti hojjetamaniin Finfinnee bakka oomishaaf oomishtummaa taasisuun danda'ameera kan jedhan Aadde Adaanech agarsiistuu kanaatiif dargaggoonni araada garaagaraa keessaa baafamanii fi dubartoonni carraa hojii uumameef ragaa qabatamaati jedhan. Jiraattonni rakkoo qaala'insa jireenyaatti akka miidhannee fi karaa Finfinnee shananitti jiddugaloota gabaa 5 ijaaruuf karoorfame karoora olitti jiddugaloonni gabaa 6 ijaaramuu kaiman kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen kanaan illee lammiilee oomishaalee gatii madaalawaa akka argatan taasifamuun cinatti lammiileen galii gad aanaa qaban rakkoo qaala'insa jireenyaa akka miidhannee fi waggaa waggaan deeggarsi birrii ቢሊዮን 18 ol taasifamaa jiraachuu dubbataniiru. በአምስቱም መግቢያ በሮቿ 5 የገበያ ማዕከላትን ሰርተን ከሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢ ምርት ወደ ከተማችን ይግባ ብለን ነበር ያቀርነው። ከእቅዳችን በላይ 6 የገበያ ማዕከላትን ገንብተናል። Karra Finfinnee shanan irratti oomishaalee guutuu biyyattii irraa haala gaariidhaan gara magaalaa keenyaa akka galaniif giddugaloota gabaa 5 hundeessuudhaaf karoorfannee karooraa olitti giddugaloota gabaa 6 ijaaruudhaan hawaasniif daldaltoonni fayyadamaa jiru. Kana qofas osoo hin taane lammiileen galii gadi aanaa qaban rakkoo qaala'insa jireenyaatiin akka hin miidhamneef waggaa waggaadhaan deeggarsa birrii biiliyoona 18 olii taasisaa jirra.